adda baafachuuf jecha jaarsa kiyyan qoree. Yooyyaa ashama akkam jirtu kabajamtoota fardottoota qophii keenya nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa irraa immoo seenaawwan dagannee ture keessaa seenaa addunyaaleessaa barreeffamootaa fi barruulee garaa irraa dubbiseen kan isiniin dhiyeessu isiniif qabadheen dhiyaadheeraatii sirriitti wanta irraa barattaniif laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib gochuun hanga xumura qophii kanaatti na waliin tura. Jaalala booddee kaadhimummaa booddee immoo gaa'elatu jira mitire. Dhiiraaf dubartii gidduu wanti baay'ee ulfaatu tokko yoo jiraate nama jaallatan jalqaba filachuudha. Akka aadaa fi duudhaa naannoo keenyaatti dubartiin ni gaafatamti malee gaafachuu hin dandeessu. Gaafachuu hin dandeessuuf waan ta'e otoo hin taane safuu yookiin immoo qaaniin wanta jiruufi. Dubartoonni bara kanaa garuu nama jaallatan yookiin immoo dhiira jaallataniif haay jedhanii gama sooshaal miidiyaatiin illee dubbisuun ilmi dhiiraa akka isaanitti dhiyaatu sanaan booddee immoo gara fedhii fi kaayyoo isaaniitti geessuu yookiin immoo daayivarti gochuu itti beeku. Dubartiin tokko dhiira meeqaatiin gaaffii jaalalaa gaafatamtii jedhamee yeroo ta'u gaafatame dhiironni magaala yookiin immoo aanaa yookiin immoo ganda sana jiraatan walakkaan isaanii fedhiiwwan garaagaraatiif gaaffii jaalalaa ni dhiyeessuu fi yoon jedhe soba hin ta'u. Keessumaa immoo dubartiin umrii waggaa 14 haga 18tti kan jirtu yoo ta'e kan ishee jaallatu jaalalaafis ta'e gaa'elaaf kan ishee fedhu lakkoofsa hin qabu. Ilmi dhiiraallee akkanuma umrii waggaa 16 haga waggaa 24tti jaalala dhugaa yookiin immoo isa sirrii dubartiitti dhagahamteetiif xalayaa barreessuun yookiin immoo dubbisuun yookiin immoo afaaniin gaaffii gaafachuun yookiin immoo hiriyaasaa itti ergachuun waanuma baratamedha. Maarreegaa kana gidduutti xiqqoo kan ulfaatu jaalalarra darbanii gara kaadhimummaarraa darbanii immoo gara gaa'elaatti seenuudha. Baay'ee kan ulfaatu garuu sadarkaa lammaffaa gara kaadhimummaatti wal geeffachuudha. Kaadhimummaan fedhii jaalalleewwan lamaanii qofa otoo hin taane fedhii maatiillee ni gaafata. Isheen dubartiin inni dhiiraanis fedhii maatii isaanii gaafatanii yeroo ittiin ifaaf ifatti waliin ta'uu eegalanii. Yeroo tokko garuu haala dhaloota naannoo keenyaa fi bakkeewwan garaa jiraachuu fageenya maatiirraatiin kan ka'e jaalalleewwan lamaan kaadhimummaa bakkuma hiriyoonni isaanii jiranitti gaggeeffatanii akka waliin jiran akka wal jaallatan ni beeksifatu. Maarreegaa seenaan keenyi guyyaarraas bakka kanarra naanna'a. Jaalalleewwan lamaan waggoota 4tiif jaalala addaa waliin dabarsanii fi jaalalli isaanii kun immoo cimee gara kaadhimummaatti kan waliin ce'anii tokkotu ture. Kaadhimamtoonni kun lamaan yeroo gaa'elaa isaanii gaggeeffachuuf baatii 2 duwwaatu hafe. Al takka wanta seexanni ufee gurra namaatti hasaasu hin beekamuuti. Kaadhimaan isheen haati manaa guyyaa tokko teessee otoo televizyinii ilaaltu toora foddaa televizyiniitiin diraamaa abbaan manaan haadha manaa irratti dubartii gara biraa barbaadu yookiin immoo waliin ciisu qabiyyeen saa'eeraa ta'e ni ilaalti. Yeroo kanatti sammuu ishee keessatti kan dhufe bor gaa'elatti seeneen gochaa yakka cubbuu akkanaatiin abbaa manaa koo waliin rakkadhee gubadhee gaa'ela kiyya adda qoodurra otoo gaa'elattiin seeniin dura maaliif karaa hiriyaa koo abbaa manaa koo hin qoru jettee of gaafatti. Yeroon isheen qabdu baay'ee muraasadha waan ta'eef hiriyaa ishee miinjee ishee jalqabaa yeroo isheen gaa'ela dhaabbattu misirroo maddii obboleettii ishee jalqabaa taatee kakattee waliin dhaabbattuun ofitti waamtee anoo abbaa manaa kiyyaatiin nan shakkee jettee gaafattiini. Yeroo kana hiriyaan ishee kun abbaa manaa isheedhaan sirriitti waan beektuuf lakkii namni kee kun nama shakkamu miti amala addaa kan qabudha. Keessumaa immoo erga siitiin waliin wal baree booda inumaa sadarkaa kanarra erga geessanii booda dubartii biraa laaluu miti durumayyuu jaalala keessa yeroo turtan waa'ee isaa dubbiin miliqu yookiin immoo dubbiin bahu tokkollee hin jiru. Yoo dhibe situ haga kanatti murteeffatutti
tokkotti gara tokko gara biraa abalunaaf wayya abalunarraa wayya jettee rakkachaa turte malee inni garuu kallacha si bira dhufee eega sanaatii jaalalleewwansaa kana duraallee al takkaatti maal yoo tuqsiiste ilmi dhiiraa haga kanaatti jijjiiramuu danda'a jedhanii sittillee ni inaafuu fuula isaanii garagalee ilaaleen beeku nuti dubartoota dhamitiire qorree ilaalleerraa waan akkanaatti hin seeniinii jettee kadhattiini. Yeroo kana kaadhimaan yookiin immoo haadha manaa ta'uuf qophaa'aa kan jirtu kuni lakkii yaadni kun naaf hin taane mee kana nan ilaalaa garaa koo keessa shakiin tokkollee akkanaaf hin teenyeen fedha gaa'elatti seeneen jeeqameen abbaan manaan kee kana bira dhaqee abbaan manaan kee kana gaafate dubbii jedhan gurri koo gonkumaa fudhachuu hin fedhu jettee re'aashee kadhatti. Re'aanshee otuma didduunii dubartiin kaadhimamte kuni amansiisteeni booddee irratti re'aanshee tole jettee oolmaa kaadhimaa sadhiiraa yookiin immoo abbaa manaa ta'uuf isa qophaa'ee qorachuun bakka inni oole ooltee bakka inni nyaatutti dhiyaattee nyaattee carraa tokko tokkoof affeertee re'aashee kanaatiif qoruu fi eegaltee abbaa manaa ta'uudhaaf misirroon qophaa'aa jiru kuni mucayyoon qoraanii jirtu kuni bor kan itti kakatu miinjee taatee fuuldura kan dhaabbattu ta'uu ni beeka. Haa ta'uutii garuu isheen haala ittiin nama kana ofitti harkistu barbaaduun qalbii isaa qoruun dubbiidhaan yoonni kana jedhe lakki waa'ee kanaa dhiisnee waa'ee kanaa haasofna jechuun baay'ee isa qoruu qorumsa itti ta'uu ni eegalti. Abbaa manaa kanatti yeroo humna isaatii ol ta'u haadha manaa isaa bira deemuun maali garuu dhuguma re'aa kee abaluutiin amantee miinjee kee jalqabaa godhattaayii jechuun gaafataanii. Yeroo kana haati manaan eeyyeen dubartii akka isheen amanu dubartii akka isheen jaalladhu dubartii akka isheen natti dhiyaattu umrii ijoollummaa kootii kaaseen hin qabu haa ta'uutii garuu addatti footee miinjolii koonaaf ta'uuf kan qophaa'an dubartoota 5 keessaa isheedhaan addatti maaliif kaastee jettee yeroo gaafattuuni lakkii haala isheen bakka tokko tokkotti namoota tokko irratti argisiistu natti toluu waan dideefidha. Carraa gaariidhaan gaa'ela gaarii dhaabbattee carraan jiraachuu ishee baay'ee ulfaataadha. Tasgabbii kan jedhamu isheerra hin jiru jechuun deebisaafi. Yeroo kanatti haati manaan yookiin immoo kaadhimaan isheen dubaraa wanta hin fakkaanne hin haasa'in ishee jechuun jaalallee isheedhaaf waggaa haga kanaa kan amanamte takkaafillee walirraa adda kan hin baane ofirraa darbanii nuutiin illee araarsuu kan danda'an jaalalleewwan ajaa'ibaatii jettee deebisteefi. Yeroo kanatti kaadhimaan abbaa manaa tolegaa akka ati feete haa ta'uutii garuu kana ni arge waan biraadha kanaati jettu waan biraadha jedhee deebisaafi. Maarreegaa abbaa manaan qoramuu ittuma fufee dubartiin hiriyaa haadha manaa kunis qoruu itti fuftee. Haa ta'uutii garuu hanga baatii tokkoof torbee lamaa yaalanii homaa mallattoo tokkollee abbaa manaa irratti arguu yeroo dadhabdu riyaan haati manaa ani dhaabeeraa jaarsi kee kuni gara biraatti nageessaa jira jettee deebistiifi. Yeroo kanatti haati manaan gara biraan immoo kamii jettee yeroo gaafattuuni abbaan manaan kee nama baay'ee amanamaadha dhuguma dhiirri gochaadhaan haga kanaatti ni amanama jedheen yaadeen tilmaameen hin beeku. Otoo ati nama kana dhiistee yookiin immoo akka tasaa jireenyi isiniif ta'uu didee adda baatanii ani abbaa manaatiin heerume ijoolleen horadhe dhiiseen nama kanatti heerumuufu sammuu koo nan qopheessaa ilma dhiiraa nan beekaa kan akka abbaa manaa kee kanaa garuu dhiiraa argeen hin beeku homaa miirri isaa anaaf bishaanidha eessa saayyuu yoon tuqe sammuu ittiin harka kiyya irratti qoramu hin qabu jettee deebistiifi. Yeroo kanatti haadha manaan wanta sin jaallanneefi inni bar takkaa waan tokko jaallatee jennaan jaallateedha jibbee jennaan immoo jibbeedha jettee deebistiifi. Yeroo kanatti hiriyaan haadha manaa kun maalii sumatu hiriyoota keenya keessaa ishee kanatu anaan sirriitti bareeddi jedhee nattaasaera jettee nattaasaa hin turree erga bifa koo eenyummaa koo jaallatee miirri isaa anaaf haga kanatti cufamuu
maaltu fidee jettee deebistiifi. Yeroo kanatti haati manaan maalatoo dubbii kana qorumsarra gara waa biraaf akka nama barbaaduu taasistee jettee yeroo deebistuu fi qorumsi akkanaa garuu eenyumaafiyyuu bareedaa miti isaatiin qoruuf deemeen mataa koonan qoramee jettee miira dhugaatti keessa isheetti mul'ate haadha manaa kanatti himte. Haati manaanis dhaabii kanaan booddee ati dubbii biraa keessa na galchita jettee hiriyaa isheetti haasofte. Hiriyaan ishee kunis guyyaa sanarraatii kaasee bakka abbaa manaan hiriyaa ishee argamu hundumatti argamuu dhaabdee jireenya ishee idileetti deebite. Jaalalli karaa kam qalbii namaa keessa akka inni galu hin beekamu. Hiriyaan ishee kun yeroo kanarraatii kaasee jaalallee ofiif qabdu jibbite nama kana baay'eetti jaallachuu jalqabde. Guyyaan cidha isaanii haguma dhiyaachaa dhufetti yaadda'aa dhuguma otoon jaalladhu isheetti hirumaayii jechaa dhiphachaa dhufte. Maarreegaa kanaan otoo jedhanii guyyaan cidhaa gahuuf guyyaan lamni qofa hafa. Cidha namni qopheeffate yookiin immoo namaaf qopheesse ni beeka. Guyyaa cidhaa wantoonni barbaachisan hedduudha. Nyaata, dhugaatii, keessummoolii waamuu, qubeelaa, veeloo, konkolaataa, fardeenii fi kanneen kana fakkaatan akka ijootti kaasuun ni danda'ama. Qubeelaan guyyaa kaadhimummaatti godhamee fi guyyaa gaa'ilaa godhamu garaagaradha. Maarreegaa kanarratti kan isaan mudate abbaan manaan durseen qubeelaa guyyaa gaa'ilaa bitee haadha manaa isaattis isa lamaan isaaniif bitame guyyaa cidhaa dursee miinzolii ishee faana ofitti waamee isheetti argisiisa. Haa ta'uutii garuu qubeelaan lamaan isaaniif bitame kuni gosa qubeelaa haati manaan jaallattu miti. Abbaan manaan maallaqni gaa'ela irratti waan isa hanqateef qubeelaa gosa isheen hin feene tokko bitee ture. Duroo kan nuti irratti walii galle qubeelaa gosa akkanaadha. Maaliif qubeelaa gosa akkanaa bittee jechuun fuula isaatti darbachuun boroolee abbaa manaa ishee ta'uuf isa qophaa'e kana dhiistee deemte. Yeroo kanatti abbaan manaan ishee baay'ee gaddee akka tasaa ta'ee riyoonni ishee miinsee warri dhiilaallee biran turre. Riyoonni yookiin immoo miinjoliin dubartootaa arfan haadha manaa waliin yeroo deeman hiriyaan ishee akka qortuufiif ergatte garuu abbaa manaa kanaaf laphee waan qabduuf biratti haftee dhiisi ani maallaqa barbaadeen isa fooyya'aasaa ni binnaa fi jettee yeroo kadhattuuni dhiisiyyuu haa deemtu jedhee aariidhaan hiriyaa haadha manaa kana abbaan manaan ni qabata. Isheenis guyyaa kan jaalala keessa koon isatti ba'adha jettee eebochaa waan na turteef fedhiin ishee guutee fi aariin immoo aariidha mitiire asii abbaan manaan hiriyaa ishee waliin ciiseera mitiire haati manaan hin beektu abbaan manaan maatii isaatti deebi'ee ani gaa'ela kana hin barbaadu jedhee jala muree isaanitti hime. Yeroo kana maatiin isaa maal jechuudha tapha ijoollee taphattamoo akka borii gaa'elli jedhamee akka har'aa hin barbaadu maaltu fidee yeroo jedhuuni haati manaan kiyya baay'ee quuftuudha. Wantan bituu fi kennaa godheen illee wantan fide guyyaa tokkoof na harkatti jaallateen beektu. Amala ishee kana sirreessi jedheen ishee kadheen nan dadhabee inumaa hafe jettee qubeelaan ani maallaqa haga kanatti baasee bite hin barbaadu naan jettee bor gaa'ela kanatti seeneen gubachuu koo rakkachuu koorra ammumaan yoon dhiise dubartii naaf taatu kan biraa egeretti yoon barbaaddadhe naaf wayyaa jedhee deebisaa fi kanaan maatiin nama waamanii qophii gaa'elaa hundumaa raawwatanii waan turaniitiif yaa mucaa keenyaa nutis maatiin ishees qaana'urra gaa'ela sana qopheessiitii warqee isheen barbaaddu isa sirrii otoo hin taane isa foorjidii gabaa keessa guuteera bitiitii guyyaa gaa'elaa ishee gammachiisinii sammuu isheefuu gaarii miti sanaan booddee waan amma yaadde kana itti yaaduu dandeessaa jedhanii gorsaniini. Kanaan innis akkuma maatiin isaas gorsan gabaa deemee warqee qulqulluu kan hin taane akka aadaa keenyaatti aartee kan jedhamu kana deemee bitee guyyaa gaa'ela isaanii kanarratti haadha manaasaa kanaaf kenne. Cidhadha mitiire warqee qulqulluuf qulqulluun taane ta'uu waan ittiin adda baafamu hin qabu. Abbaan manaan immoo itti dabalee maatii isheellee gammachiisuuf aartee kan mormaa kan gurraa kan harkaa kan addaa godhe hanga haati manaan maallaqa haga kanaa eessaa fiddee jettee cidha sanarra gaafattutti haadha manaasaaf kenne. Jaalalli qulqulluun laphee keessa jira jennee kan amannu ija haadha manaatiin warqee irratti ta'e. Kanaan fudhatee gara mana warra isaatti galee miinjoliin egaa guyyoota muraasaaf misirroowwan bira turu mitiire guyyaa 3 booddee miinzolii dhiiraa gaggeessee miinzoliin dubartootaallee deemanii miinzee ishee hangafaa kanaan asitti hafi jedhaanii guyyaa kakaallee sababa uumee ishee hambiseera. Isheen kakaa keessa hin turre kakaan ulfaataa waan na ta'eef abaarsa karaa sanaa dhufu of jalaa miqilchuuf jechuudha. Haa ta'uutii garuu guyyaa
guyyaa kakaa minjeeniin kakanne guyyaan biraa qoodameeti torbee booddee akka aadaa naannoo keenyaatti ni kakatamaa. Tarii kunis naannoo sana jiraachuuf ni mala. Maarreegaa guyyaa 3 booddee haati manaan xiqquma akka manaa baateen abbaan manaan ishee miinzoo kana waliin otoo waliin ciisuu haadha manaasaa waamee kan argitee hundaafuu kanaa ol mana kana keessa ni turta jedheen yaadu jedhee haadha manaasaatti yeroo dubbatu maallaqa hanga kana natti baaste waggaa amma kanaaf na jaallate akkamittan irratti kana gootaa yeroo jedhuuni riyaansaa ati qorumsaaf na ergite ani garuu nan jaalladheeni abbaa manaa kee waliin yeroo kamiyyuu yoo ta'e waliin ta'uu akkan barbaadu sumattuu dubbadheera jettee haadha manaatti deebistee haati manaan ni iyyitee abbaan manaan edaa durumaafiyyuu salphina kee mul'isuuf akkan qoramuuf nama natti ergitee taa'ii amma anatu darbe moo situ kufeeree jedhee deebiseefi ani sirraa kan hin adda ba'e guyyaa ati warqee ni gatii amma kanaatiin bite natti darbattedha inni morma kee adda kee fi harka kee irra jiru immoo warqee otoo hin taane sibiila qarshii xiqqoodha warqeedha jettee har'aa kaasteen godhatiini jedhee isheetti deebisee hundaafuu heerumanii guyyaa 3tti gara warraatti deebi'uun ni ulfaata mitiire haati manaan halkan baatee konkolaataa yaabbattee gara biyya biraatti baddee ijji namaa ijji maatii koo riyaan nan argin jettee gochaa ishee jalqaba ofii bukeessiteetti qaanoftee kanaan ishee gahee jaarsa yookiin immoo abbaa manaa ishee qulqulluu qoruun isheerraa dubartiin isheen caaltu akka jiru isatti mul'isee ijasaa haadha manaa isaatiif waggoota hedduudhaaf bane jaamsee riyaasaa kanaatiif banee turtii waggaa 2 booddee gaa'ela sirriitiin haadha manaa isaa ishee lammataa kana riyaa haadha manaa isaa jalqabaa waliin gaa'ela dhaabbatee ilmaan horatee waliin jiraachuu jalqabee qaamni nuti qabanne qaama qoramuudha qulqulluun dachee kanarraa eenyuyyuu hin jiru rabbi duwwaatu qulqulluudha keessumaa bara kana akkana qorumsa walitti argine wal qorree miti akkanumaanuu haalli yeroon social miidiyaan tiktokiin namaaf miti mataa keenyaaf iyyuu qormaata mataa keenyaa akkan dabarre nu dhorkeera sammuun keenyi yaanni keenyi baay'ee xiqqaachaa dhufe waan qabnuuf waan gadhiisnu baratti wallaallee bara amalummaan keessa keenyaatii fudhatamedha hariiroon jaalalaas ta'e hariiroon kaadhimummaa darbee immoo gaa'elli of eeggannoo guddaa barbaada jechi nuti jaalalaa yookiin immoo kaadhimummaa yookiin immoo gaa'ela keenya irratti dubbanne karoorri kaayyoon nuti takaallee booddee deebisee nu kuffisuu ni danda'a wal qoruun faayidaa hin qabu amanamummaan dabala jennee tarii keessa keenyaaf yoo yaanne kuni dogongora guddaadha wal qoriin akkasii isa kuffisuuf ka'e kuffisee isa kufuuf ka'e immoo ol kaasaa kanarraatii ofaa eeggannuun dhaamsa qophii keenya gabaabaa guyyaa har'aatii yoo jaallattan laayikii fi sheer akkanumallee sabskiraayib godhaa jechaa qophii seenaa barsiisoo gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii kan isiniif hawwu ana obboleessi keessan gammachiis Tashoomeedha.